ni galee isiin immoo haadha dhalteetti garuu ijoollee silee dhaqxee hin dubbisne dhaggeeffadhu akka abdii geetaachoo duwwaa tokko sitti hima obboleessa keenya kana ni fuusifna hin fuusifna har'a deeggarsa fuunee fi hin fuusifna mana kana keessas hin baafna yoo danda'ame jimmaan akka inni jimmatti galu hin goona jimmatti hojiin hojjetaa jiru immoo haala mijeessinee mana murtii keessa miti akka inni jimmatti galee mana murtii hojii hojjetaa jiru sana akka inni hojjetu hin gargaarraani hin fuusifna hin jedhe maal jettan isin hafuudhu obboleessi keenya kun wallaahi hin diyaagabaa falle gaalloone Oromoo fuuta Oromoo amma allaqe maal jettan isin Oromoo fuuta abbo yaagi wallaahi abdii amma yaada bareeda kaaste ila abdii nyanna gaana kalesati olille yosenu bannetti galatennetuma waan kalese irra oltan guutuu isaatu immoo obboleettii keenyaa kana irratti dhiigni dhangalaanan rakkoo wayii qaqqabnaan itti gaafatamaan obboleettii keenya haadha manaa namni beeku hoggaa godhan kan waliin jiraatan osoo seeraa fi heera amantaatiinis ta'ee seera mootummaatiin hiikuu hin mirkaneessin obboleettiin keenya kun dhiira kan biraatee wajjin magaalaa Finfinnee keessatti kach goonee qabannee jirra footoo kaafadha kuno erga Saudi Arabiyaadhaa galtee amata lama guutuu jireenya keenya jijjiira jedhee obboleessi keenya gara Saudi Arabiyaatti ergeen booda Saudi Arabiyaa dheettee bifa sii ijoollummaa fi bifa sii durii sana erga intinaa jettee jijjiiratteen booda bifa biraatiin utuu abbaan manaasii abbaa ilmoo lamaa kun hin beekin magaalaa Finfinnee keessatti mucaa kanaa waliin akkas tarraatetti. Mucaan kun saba kamiin yoo ta'u abbaa barbaades haa ta'u itti gaafatamaa jireenya kana diiguu fi wallaahi rakkoo kanaati. Kun ola. Qabatamaa waa tokko shooppii miti jinni miti jechuudha. Namni duuba mucaa kanaa jiru tokkoffaa mucaa kana. Haadha manaa namaa akkasitti hammachuu jechuun ilaalaa hundi keessanii warri Itoophiyaa keessa jirtan jechuudha. Boriifoo kana iccitiin jiru arradaa kana tuqaamee jabaadhaati kuma dhibba yoo galle mobeen kuma dhibba jaha badhaafama mallattoo ida'u arradaa kana tuqaa hundum morma jala lixxee dhunguudhaan gaggabsaa hin danda'amu kanaafi maal goona seetan ilaani waan tokko ilaala waa'ee Abirish miti amma bar ijoollee babbareedduu sana qabdi ijoollee lama tokko guddaadha tokko xinnaadha mucaan sun inni guddaan mucaa siidaama sadaa'ima dhiira lama qabu isa dhiiraa sii bicuu eeguu jedheen dhiira barumsa dhiisee mana ta'a abbaan daa'ima kana ammoo mana murtii keessa hojjetaa birrii 5,000 damoosni isaa kiraa manaa 2,000 kaffalaa 3,000 akka ta'eetiyyuu ijoollee isaa jiraachifataa ture ammasiin biyya alaatii dhuftee anchi uffata malee bittee fiduuf ijoollee keetii min maalat no ciniinfattee deesse opereeshinii dandeessee biroo opereeshiniis ta'u nama rukkoo miti boo akkamitti ilmoo sii dhuftee ilaalle deebitee biyyatti dhiira hammachuurra idarsaalikko wallahi hin qaqqaba bar akkamitti Abirishiin yoo xireeffatte ani koo kalees gadda ummata kuma kudha meeqa fuulduratti waadaa gale kottu ijoollee kee ilaaliitii waan jiru hin sirreessina jedheen tureen dhufe hin dhufetti ijoollee siillee ilaaluu ridde dhufte soo kana jechuun namichi obboleettii keenya kana jaallate yoo jaallatee jiraateef waan ta'e itti hojjeteera rabbi qajeelchuu itti qaraa quraanas taatu garuu amma maal goona seetan obboleessa keenya kana hin fuusifnaa siin jedhaara akkamitti yoo barbaadan hin fuusifna yookiin immoo haadhaaf abbaa qabdaa yookiin maatii qabda nama ijoollee kee bira kaachuu dandeessu Abirish meenatti qaba fuula jedhame namoota hin galwan fuula jedhame namoota eessa jiru maatiin kee deebii eessa jiru maatiin kee Jimmaa kunoo bakka ijoolleen kee maatii kee bira sii taa'uu danda'utu haalli sii mijatee biyya alaa si baafne sii fuudhanii sii guddisuu danda'u kunoo maa bira hin jiraayi bakka በጣም አሪፍ ኤላጆ nama 9,100 kun obboleessa keenya kana paaspoortii on qabaanne jimmaan dhufne anas chokkaayee nan baasaa fi ijoollee warra biyya alaatti nama ergan nan kadhatu imijeessin in ergina biyya alaatti ergina maal jettu sin dhaqee yaada lagatee ijoollee isaa guddifatu innis maal jettu yaa jamaa yaadichi sirriidha mucaan kun paaspoortii isin urka jira waan ta'eef bakka isaa biyyatti nagaama sagaleen keenya jechuudha Abu Saudi isa dubbatu mee biyya alaa baafne dhaarraa yaadatti kennaa warra gastiirra jabaadhaa. Angama kootiin viizaa nan fidan jedhan gara kana yoo dhufuu barbaade gara Saudi Arabiyaa. Thank you Abi obboleessa kiyya. Yaada kennadhaa itti fufnaa yaada keenya yalla. Boyin kala kadhiiratu. yaadichi sirriidha namni dubbata gaariidha tokko waanuma ajaa'ibaati malee kun yaada kennachuun barbaadu qaba Abdi Ye waye. tokkummaa
Dubbadda ye. Yoo sagaleen godha gaamaadhaa ta'e dhiifama naa godha dabaree naa kennaa yeroo hunda naa sa'u. Obboleessa keenya Dubaayin deemuu barbaadda moo Saawudii deemuu barbaadda? Filadhu tokko. Ijoolleen Dubaay keessa jirtanu intalattiin gara Dubaay dhufaa jirti waan ta'eef Abdii Geetaachoo Abbabee intalattiin kun eerpoortiitti akka nuu qabantu borbaati. Guyyaa borii baatti laa. Har'a riippoortii godhamee paaspoortiin sin harka waan ta'eef ani nan ergaa leeninatitti kennamee ilmoo lama gattee akkasii sochootee achi keessaa hin baanetti eerpoortiitti akka riippoortii godhamee mucaan kun to'annoo jala ooltu. Mubeekoo akkana miti. Tokko mubeekoo qoy dhiifama guddaa shaalaa isaa beekee miti. Afwan. Dubaay miti yoo barbaadde Ameerikaa deemtu mirga siiti. Wanjala hojjette hin qabdu namni seeraan isii himate hin jiru waan ta'eef eerpoortiitti isii qabsiisuun hin danda'amu tokkodha. Maaliif garuu kan nuti gochuu dandeenyu akka ilmoo nama barate tokkotti nama gurguddaa tokkotti isii irratti hojjechuu sun taane obboleessa keenya kana irratti hojjechuudha. Maal goone obboleessa keenya kana gargaaru. Isii yoo barbaadde Awurooppaa dhaqxuu barbaadde Keeniyaa dhaqxuu barbaadde Bujumburaa dhaqxu nun galchuun garuu obboleessa keenya kana akkamitti biyyaa baafna akkamitti gargaara irratti yaada kennanna. Thank you. Saawudii moo Dubaay natti obboleessa keenya? Saawudii. Eessa dalagatta? Saawudii deemtaa? Bakka si jettanii naqa. Saawudii hawwita moo Dubaay Sabraddiin inboxinaa barreessaa jirtu kottaa gastii galaa nama tokko sin jalaa buusna. Bakka wayyu suutuu beeka kana lamman. Ayyee Abdii Dubaay yoo dhufe wayya moo Dubaayin viizaa kaampaaniitii yoo dhufe kaampaanii keessa danda'ee hojjetu. Lakki akka yaada kootii Dubaayin sirriitti hin beeka. Dubaayinis nan beeka Saawudii sirriitti hin beeka. Kanaafuu maal goona seetan Dubaayin hin ta'u mucaa kana. Saawudii wayya. Saawudii wayyaa fi Abu Saawud achi jira, Abdiyyeen achi jira, ijoolleen hiriyoonni koos achi jiru waan ta'eef badoo keessa dhaqee gaala isa eegu. Magaalaa keessa ta'ee hojii wayii jiraatuu fi Saawudii Arabiyaa wayyaaf isa immoo haala mijeessinaaf. Kanaafuu Saawudii wayyaa akkamittiin gara Saawudiitti ergina kan jedhu irratti haasofnu yaa jamaa talgeer galatoomaa. Saawudiin biyya dalagaatu. Maaliif bu'ee? Abrish deebii. Turkii ta'uu danda'a ol galcha. Abu Sabraddiin amma Abu Sabraddiin harkiseera ni. Deemina ilaa dhaggeeffadha. Wannan isin dadhabu maali beektu ummatu. Waa haasofne keenya dhaggeeffadha. Waa haasofne kaane dhiisuun keenya nu tuffachiise. Ummato otoo saba biraatii nama 20-30 ta'aniyyi haajaa baasu. Sheer godhaati xiiqiidha dubbiin. Sheer godhaa, taaptaap godhaa, koppiliin godhaa namni dandura dhufu dubbannee hojiirra oolchina. Bakkaan keenya rakkoon keenya akka culullee jechuudha. Fiinnee baana jala. Bakkaan keenya. Hin baamu. Namni kumni lama gaa obboleessa keenya Abu Sabraddiin yaada ho'inaa barreessaa turan. Bakka xiqqeen dabaramee ofti. Yaada takka kennatanu Abu Sabraddiin obboleessa keenya. Kura deemu. Waalaikum salaam warahmatullah. Taaptaap koppiliin godhaa. Yooni fi dhugumatti gartee an abdii yaanni inni dubbataa jiru hedduu na gammachiise. Yoo dhugatti obboleessa kanaa kareeffannu taate namni dilli ammas jirtan kun sheer godhaati mee if qabaadha obboleessa keenya kana gammachiisaadha bakka inni silaa deemu akka gartee yoo biyyarraa hillee qabahu taate ijoollee isaa hanga inni dhaqee seenee hojii harkatee hojii hojjetee if danda'u takkatti waa erguu fi danda'utti ilmaan isaatillee akka if booda hin yaanne osoo namni ammas jirtan kun waa gartee gisee kaanuu hedduun teessanii unu ammaan tana if qabaa gargaara amma unu if qabaa ammaan tanatti peer godhaadha namni as jirtan kun hundi keessanu akkaawuntii baasiif nube nama kana fayyadama laala akkatti horii ugarta amma namni Galatooma ustaaza kiyya nama guddaa ko namni kumni sagalan kun tokkoffaa koppii link share godha obboleessa keenya walii galtaniitu warri mana irraa Abu Saawud